Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Odeeffannoo kana suduudhaan kan gamaa keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa keessatti waa'ee lammiilee Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti rakkoo hammaa keessa jiranii fi keessumattuu ilmaan Oromoo lakkoofsa guddaa qaban mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiraachuu gama keessan dhiyeessina. Sochii aktiivistootaa fi namoota jajjaboo dhageettii qabanii fi akkasuma Fayyisaa Leellisaa Gammachuu dhimma kanarratti maal akka jedheen gurra isin buufna. Itti dabaluun odeeffannoo Raashiyaatii fi akkasuma qoqqobbii Ameerikaan hooggantoota Somaaliyaa irra keettee gurra isin buufna. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Lammiileen Itoophiyaa lakkoofsi isaanii 100,000tti lakkaa'amu mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiraachuun ni beekama. Lammiileen kunniin manneen hidhaa Jiddaa, Riyaad, Xaayif, Dammaam, Jiizaan akkasuma naannoo Abahaam, naannoo magaalaa Kamisii fi bakkoota garaagaraatii fi akkasuma godina Naajiraanitti dararaa hamaa keessa akka jiran ni beekama. Lammiileen kunii mana hidhaa keessa yeroo dheeraa kan tursiifaman yoo ta'u uffanni isaan gaafa qabaman ittiin hidhaman irratti ciccitee wannuma qaama isaanii ittiin sattaratanis dhabanii feestalaan gataa itti gatamuun uffataniitiin yeroo jiraatanii haala keessa jiraataa jirantu jira. Dhimmi kunii namoota hedduu baay'ee yaaddessullee garuu namooti hedduun warra Suudi Arabiyaatti dararamaa jiru kana gurra osoo hin kennin hafaniiti turan. Haa ta'u malee taateen kuni dhawaatuma isaan achi keessa turaniin hammaataa dhibeen daddarbaan achi keessaa ka'uudhaan tokkorraa tokkotti darbuudhaan qaamni namaa madaa'uu dhibeen sun immoo namoota hedduutti babal'achuudhaan haalli fayyaa namoota kanneen baay'ee yaaddeessaa dhufe. Dhibichi babal'achuu keessa darbee gama lubbuu namaa baasutittis tarkaanfatee baqattooti hedduun kan mana hidhaa san keessatti walitti ugguraman yeroo dhukkubsatanii haqisaan du'antu jira. Kuni namoota hedduu kan suukkanneessee ummati Oromoo fi hawaasni Itoophiyaa hedduun isaanii lafumaa jiranii ummata kana sagalee ta'uudhaaf ol kaaniitii jiru. Akkaataan sagalee itti ta'an immoo haala uffannaa isaan itti uffatan feestala gataan ittiin gatamu san qaama isaaniitti kaawwachuudhaan anis lammii koo waliin nan dhaabbadha yaada jedhu karaa sooshaal miidiyaatiin duula guddaa gochuudhaan mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Suudi Arabiyaa lammiilee mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kana qabxii guddaa kennee yookaan xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan lammiilee kana gama biyya isaaniitti akka deebisan dhiibbaa hamaa godhaatii jiru. Aktivistoonni jajjaboonii fi akkasuma sheekonnii fi namooti jajjaboon sooshaal miidiyaa irratti fi hawaasa Oromoo biratti dhageettii qaban duula kana gamtaan eegalaniitii jiru. Duulichi jabaatee kan itti fufe yoo ta'u duula furmaata ta'uu akka ta'u abdii guddaa qabna. Dhimma kanarratti qondaala yookaan deeggaraa paartii Biltsiginnaa kan ta'e Atileet Fayyisaa Leellisaa yaada faallaa aktivistootaa fi hayyootaa ta'e wayii barreesse. Yaadni kunis mormii jabaa kaaseetii jira. Namni kaleessa qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa qabu kan arramootu deeggaraa paartii Biltsiginnaa ta'e faallaa namoota kaleessa wajjii qabsaa'ee deemuudhaan isaan mormaa jiru. Fayyisaa Leellisaa karaa fuula Facebook isaatiin maal jedhee barreesse gaafiin jedhu sammuu nama hundaa keessa jira. Fayyisaan wanti ta'ee jiru kun ilma namaa miti seexaanallee waan gaddisiisu natti fakkaata jechuudhaan barruu isaa eegale. Fayyisaan kan kana barreesse faallaa namoota uffata yookaan feestaalaa uffatanii lammiilee mana hidhaa Suudi Arabiyaatiif sagalee ta'uudhaaf carraaqan faallaa isaanii deemuudhaaf barruu kana maxxansee barreeffama isaa kanas kanaan eegale. Lammiiwwan kunniin akka rakkina kana keessaa bahan hawwii fi kadhannaa kooti jechuudhaan barruu isaa kan itti fufe. Fayyisaan garuu akka amma ta'aa jiru kanatti lammiiwwan kana hiisuuf feestaala kana uffachuu dhiisi. Osoo keessa seentee ofittuu guduunfitee bu'aa tokkollee hin buuftu jechuudhaan Fayyisaa Leellisaa sochii qabsaa'otaa fi aktivistoonni karaa sooshaal miidiyaan godhan kana
rakkaseessuudhaaf yookaan busheessuudhaaf yaalii godheetii jira. Fayyisaan itti dabaluudhaaf dhugaaf garuu lammiiwwan hidhaman akka hiikaman warra shibirriqii of gootu kun ni barbaadu gaafidha jechuudhaan kan itti dhufe yellow red black daalachas uffattee argine homaa bu'aa hin buufne jechuudhaan sochii qabsoo uummanni Oromoo as dura godhaa ture keessumaayyuu yeroo haleellaan yookaan ajjechaan jumlaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamu uummanni Oromoo uffata gurraacha uffachuudhaan gadda isaa kan mul'isaa ture yeroo hooggantoonni qabsoo sabaa irraa hidhaman yeroo warri akka Jawaar Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fa'aa hidhaman uummanni Oromoo gaafa isaan mana murtiitti dhiyaatan deeggarsa isaaniif qabu agarsiisuudhaaf keelloo kan uffataa turani. Adeemsa kana hunda biyyatti dabaluudhaan wanni sun akka bu'aa tokkollee hin buufnetti Fayyisaan yeroo xiinxalu mul'ateetii jira. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu sochiiwwan akkasii sunii qabsoo sabaa keessatti bu'aa guddaa akka buusan hayyoonni Oromoo yeroo garagaraatitti ilaalcha isaanii gama xiinxala miidiyaalee garagaraatiin kennaatii turan. Fayyisaan garuu akka jedhutti bu'aa hin buufne jedha. Achirraa garuu homaa hin barannes jedha Fayyisaan itti dabalee yoo kana barbaadan ta'e akkanatti miti gabaabbadhus anumatu abbaa keeti jedhee harreen gaangeen jedhan jechuun ergamammaa kee booda Fayyisaan jibbitus jaalattus mootummaa ati jibbitu kanatu furmaata fiduu danda'a waan tokko sitti himaa silaa ati buqqee duudadha jechuudhaan hawaasa Oromoo marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti sochii kana godhaa jiran Fayyisaan buqqee duudadha jechuudhaan arrabam ilmi namaan hin jenne itti roobsuudhaan namni kaleessa kabaja guddaa saba kana biratti horate deebi'ee warruma kaleessa kabajatan itti hore arrabsuu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuudhaan namooti hedduun yaada Fayyisaa kanarratti yaada kennataatii jiru. Fayyisaan barruu isaa kana keessatti amma dandeettetti karaa xiiqii fiduu danda'u dhiiftee lammii kee kanaaf kabaja kennitee ofii gadi jettee karaa seera qabeessa ta'e mootummaa kana hanga tokko dhiibbaa itti gootee lammii achitti rakkachaa jiran sana waan isaan barbaachisu hanga humna kee waan sirraa eegamu bira dhaabbachuu yookaan taasisuu fi kana achi siyaasa kee si jalaa dadhabee yookaan naaffate sana fayyisuuf jettee feestalaan akka maraattu ufitti maraa yoo oolte homaan fidduu anis lammii koo bira nan dhaabbadha garuu feestaaliin ofii koo fi namaan hin sobu ijoolleen uffatan kun dhugaa filannoo qabaachuu dhiisuu danda'u kanaaf isaan sirri jiran warri asitti ofitti martee deemtu kun wannuma hojii isaanii gochaa jiru duraanis tiraash turan waan ta'eef ammallee isaan tiraashii baga seenan jechuudhaan kaleessa isaan gataa turanii ammallee baga gataa seenan jechuudhaan Fayyisaan arraba gurguddaa kana namoota sochii kanarratti bobba'an arrabseetii jira. Dhaamsi koo inni guddaan jechuudhaan Fayyisaan gaafa haasawa isaa goolabu Doktorri koo abbichuun yaa abbichuu koo akka diinni si marsee daqiiqaa tokkoof boqonnaa siif hin qabne ni beekaa. Haa ta'u malee lammii lama hin jiruuti lammii koo rakkina keessa atattamaan akkanaaf baaftu abdiin qaba jechuudhaan Fayyisaan ilaalcha ofii sirrii godhee ilaalcha hawaasni Oromoo aktiivistoonni fi namooti jajjabooni ilmaan Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kana bira dhaabbachuudhaaf godhanii akka jiruun arrabsee biyyatti dabalee namoota sooshaal miidiyaa gubbaa jiranis duudaa fi qoshaashaa yookaan gataa jechuudhaan arrabseetii jira. Dubbiin Fayyisaa kana fakkaatti namni hundi dubbii Fayyisaa laaluu dhiise hawaasa isaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiruu fi sagalee akka ta'u ammas irra deebiin waamicha dhiyeessina amma gama odeeffannootti aanutti isin ceesifna. Raashiyaan Beelarus waliin shaakala waraanaa guyyoota 10 turu gochuuf jechuudhaan BBC'n gabaase. Humnoonni Raashiyaa daangaa Yuukireen irratti walitti qabamuun walqabatee yaaddoo guddaa osoo jiru Raashiyaa fi Beelarus shaakala waraanaa guyyoota 10 turu eegaluuf jedhu. Kooldiwaar booda bobbii guddaa Raashiyaan gara Beelarus biyya miseensa duraanii Sooviyetii gootuudha jechuun naatoon gabaase. Ameerikaan shaakalli waraanaa kun muddama dhimma Yuukireen irratti jiru kan hammeessuudha jetteetii jirti. Raashiyaan loltoota akkuma dhibbaa ol daangaa Yuukireen irratti walitti haa qabdu iyyuu malee irra deddeebiin Yuukireen weeraruuf yaada akka hin qabne himteetii jirti. Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa tokko garuu Raashiyaan tasa haleellaa eegaluu malti jechuun akeekkachiisaniiti jiru.
bara 2014 Raashiyaan odola kibba Yukireenitti argamtu Keremiyaa qabattee ergasii baha Yukreen keessatti finciltoota fottoquu fedhan kan Raashiyaan deeggartuu fi mootummaa Yukreen jidduutti lola adeemaa jiruun namoonni 14,000 ol ajjeefamaniiru. Shaakala waraanaa Belarus waliin godhamu kanarratti loltoonni Raashiyaa 30,000 ta'an ni hirmaatu jedhameeti eegama. Hoogganaan Belarus Alexander Lukashenko michuu cimaa pirezidantii Raashiyaa Vladimir Putin bara 2020 filannoo booda mormii Belarus keessatti ka'ee walqabatee biyyoonni hedduun bu'aa filannoo hatameera jechuun wayita biyyattirraa qoqqobbii kaanii fi bu'aa filannichaa beekamtii kennuu didan Raashiyaan Lukashenko deeggarteetii turte. Dubbi himaan mootummaa Raashiyaa waa'ee shaakalli waraanaa waloo kana yoo dubbatan Belarus fi Raashiyaan aggaammi hin eegamnetu itti dhufe jedhan. Europe Unionitti ambaasaaddarri Raashiyaa Vladimir Chizhoch garuu biyyi isaanii ammallee muddama Yukireeniin walqabatee uumamee karaa dippiloomaasii furuu ni danda'ama jettee akka amantu dubbatan. Loltoonni Raashiyaa amma Belarus keessa jiran shaakala akkuma fixaniin gara buufata isaaniitti deebi'us himan. Dubbi himtuun White House Jen Psaki shaakala waraanaa kana akka muddama hammeessitu malee kan laaffisu miti jechuudhaan dubbataniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo pirezidantiin France Emmanuel Macron mariin rakkoo jiru furuu irratti xiyyeeffatee kamisa irraa akka eegaluuf Raashiyaa fi Yukreen dabalatee France fi Jarman akka irratti hirmaatan himaniiti jiru. Dhimmicha jaarsummaan furuuf qabatanii kan jiran pirezidantiin Macron Putin loltoonni Raashiyaa muddama jiru akka hin hammeessine naaf mirkaneessaniiru jedhanis Raashiyaan nuti waadaa akkasii hin seenne jette. Jaarsummaan Macron muddaa Yukreen ammaataa jirutti furmaata ni fida jedhameeti eegamaatii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenyaa guyyaa kana fakkaata. Odeessa biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.